maal gochaartu aboo maaliin waa'ee maal hojjetaa maal jiru wanta kana waa'ee maal hojjetaa maal rakkoo qaba taphachaa jirraami waa'ee maal hojjetaa maa chuura tasmamaan maa waraban karaa deemaa jira ati namaani maa waraban jechuun taphaanaan jedhee maa chuura tabni waasiidhaa kun waan hin hangalle kun baadhamoo kun maa hordoftoota urjiitii jirtu jiraachuu keessan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo yemmuu lakkif hatattamaan ergaan akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa san tuquu hin dagatinaa. akkas Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota urjiitii jirtu jira abookaa komeenti irratti jiranaaf jedha har'a viidiyoo bareedduu wayii isiniif fidee dhufee jira na hordoftanii saniin dura garuu subscribe share like maal gochuu jira maal viidiyoo dalagu jira maal jechuudha viidiyoo maal Ara mucaan viidiyoo dalagu jira. viidiyoo hojjechuu jira viidiyoo maali YouTube irratti viidiyoo hojjechuu Araan illee kaameraamaanii viidiyoo irratti YouTube irratti hojjetaa jira. maal YouTube kaamera Bayaa mucaa hojjecha. sirbi haraama sirba hin hojjetu Ingiliffaan nu arrabsi haraama jechuun Arabiffa hordoftoota keenya akkuma beektan torbaan viidiyoo babbareedduu isiniif lakkisu jira har'a garuu addaa miti ella busaa maqaan kee jiru beeku atiyo ani jiraan har'a jirta hordoftoota keenya har'a kaameraamaanii gabaabduu wayii har'a adda hin hojjedhu viidiyoo firaankii wayii hojjechuuti firaankii akkamitti hojjennaa torbaan har'a gaafii wayii viidiyoo wayii isiniif lakkisee ture viidiyoon sun ee hojjettan mooyamtan ka jedhusanii ammas san hojjennaa jechuun ani nama dhaabee gaafadhaa silkiin kun jechuun inni asiin na qarratsaa ani nama gaafadha ee jette bilbila cabsitee bar maal gochu akkuma beekamutti ka ani asitti deemeetiniin gaafii gaafadhaa kaameraamaanii kiyya waliin jechuudha silkiin kun akkuma argitanitti silkii hin hojjenne akkanuma firaankii maafi tokko lama sadii sadan moo dhufaniitiniin nu hin qarratsan uumama jedhaniitiniin azaa nu godhanii viidiyoon agartanii akka dhumaa nu hordofaa akka jaalattan abdii godhaa yoo subscribe akkana dee jechuun dandeessu si galee yoo jette yookaan akkana yoo jette nyaatamte jechuudha si galee haa jalqabnu Jalqabi. maqaan keenyin Abba asitti silaa waraabni viidiyoo waa sagaltiin jenne koo maaliif hojjetaa sila sitti dhimne amma arrachuu qaba maal jechuudha wanta kan kanatti maal jechuudha kootiyooniin isin jettee dhuftaati asitti waraabni haara waa'ee viidiyoo miti bara amma la isatti meera no amma doseeraan maal akkuu qaba yoo maal jechuudha sin baay'ee warra achi deemtu dhiti kana ijoolleen namni maal akkuu qaba bashannanuu maa chuura tasmamaan maa waraban karaa deemaa jira ati namaani maa waraban jechuun taphaanaan jedhee maa chuura tabni waasiidhaa kun waan hin hangalle kun baadhamoo kun maa chuudha gaafii jira maata gaafirra jira gaafii waan akka gaafii taphatu jira jilbeenfadhu siin jedhe bar jilbeenfadhu kadi indee dhugaa seetee raarifatu ribanne maaliin illee nama maa jechuudha ayo si galata Toto kas malee fudhadhu ayi ka hordoftoota keenya itti fufnaa nu hordofaa anti gaafadhaa ati deebii kee ee jechuu hin dandeessu kanas jechuu hin dandeessu si galee fakkeenya si haa kennu maqaan kee tasfaayedha
nyaatamte jechuudha. Kana kaakana deebisuu hin qabdu. Qophooftee? Waraabni siin jenne. Warrakkuu qabu. Waraabni siin jenne. As keessa waraabni siin jenne. Maal qoto binees? Maal qaba? Ni gaafadhaa jiraan. Abu Malin, why jechuun dandeessu. Gaafa keetiin yoo ta'e hin booyan yookaan kan illee hin fakkeenyaaf maqaan keenya umariya jechuudha hin nyaatan ta'e seera kana sirriitti beeku. Yaadin qabni maqaan keenya jechuun wal gaafachaa jirra. Marra ko kabar maal kabata banne maachu saba maal gochuu jiru paas meedaa jira maal gochuu jiru ara maachu maal gadi maal saba meemi marra maal tabat kubbaani jira अखबार की चली थी वीडियो मैं मारी मैं बात की लगा देखने नहीं सकते वो अच्छा थी ay rifane le mani namni dunia uga sai ya bantenya la tal matawni orina sene formata tenne male antini मालिक की पत्थरे आइएगा गलत प्रवेश आइए Hordoftoota Urjii Tube jirtuu jiraachuu keessan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo yemmuu lakkifnu hatattamaan ergaan akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa san tuquu hin dagatinaa. Akkas.